dhaamsa ariifachiisaa lammiitu lammiidhaaf ijoollee Dubaay keessa jirtan hunda keessaniif siniin jechuu barbaanna. Mucaa kana qaqqabdanii akka lubbuu oolfattan jechuu barbaanna. Mucaan maqaan ishii as gubbaarratti heeramuudhaaf yaalame Abarraash Alamuu jedhamti. Dhalattuu Arsii Itayyaa kan taate abbaa fi haadha kan hin qabne mucayyoon kun ammaaf Dubaay keessatti dhukkubsattee dhibee hamaa keessa jirti. Dhibichis immoo kulaalitii infekshinii kan ta'urraan kan ka'e dhiiga torbee lamaan kan ishii barbaachisu amma ammaatti du'aaf jiraa keessa jirti. Haa ta'u malee haati ishii yeroo biyya keessa jirtutti mucayyoon kun dhibeedhuma mucayyoon kun qabamteen haatillee baddalamti. Gaafa haati baddalamtu abbaan illee naasuu kana haadha mucayyoo kana wajjiniin lubbuunsaa lafa kanarraa darbe. Haa ta'u malee mucaan kun nama ishii guddisu bukkee dhaqxee teesse. Innis akkoo ishii bukkeetti guddachuuf yaalii gootee akkoo ishiin illee osoo waliin jiraachaa jiranii akkoonis jalaa boqotte. Kanumaan kan wal qabatu namoonni naannoo sanaa fi hiriyoonni ishii qarshii maallaqa walitti fuudhanii gara biyya hambaa geggeessan. Gara biyya hambaa keessaa Dubaay geessan. Dubaay keessatti dhibeedhuma maazariin ishii ittiin boqotteen qabamtee jirti. Dhibeen kunis kulaalitiidha. Kanaafiyyuu ijoolleen Dubaay keessa jirtan obboleettii kana bukkee akka dhaabbattanii akka gargaartanii lubbuu ishii oolfattan siniin jechuu barbaanna. Kanaarraan kan ka'e lookeeshinii lakkoofsa bilbilaa kan irratti gargaartan illee as gubbaa jira. Nama qunnamtan illee bilbilli as gubbaa jira. Viidiyoo kana hundi keessanii sheer godhaatii bakka hundumaa qaqqabsiisaa. Adaraa lammiitu lammiif obboleettii kana du'a ishii oolfadhaa siniin jechuu barbaanna. Baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo gara ishee haa goru. Namoonni akka amantiitti amantii keessanii kadhadhaa. Namoonni Itoophiyaa jiraattan lammiin Itoophiyaa jiraattan Oromoo kan taatan Amaaraa kan taatan namoonni beera sabii akka amantii keessaniitti mucayyoo kanaaf kadhadhaa. Yoo waa gochuufi dadhabdan as teessanii amantiidhaan lubbuu ishii baraaraa siniin jechuu barbaanna. Mee sagalee mucayyoon hiriyaa guyyaa keessa wal baran tokko garkiyyaa dhuftee natti himte sagalee ishii dhaggeeffannee walitti deebinaa. Hundi keessan adaraa lammummaa, adaraa lubbuu, adaraa obbolummaa sheer godhaatii bakka hundumaa qaqqabsiisaa. Ijoolleen Dubaay keessan bukkee dhaabbadhaa gargaara. Birrii 100 haa ta'u 200 haa ta'u mucaa kana guyyaattis haa ta'u torbee lamatti dhiiga kan ishii barbaachisu. Kanaaf irraan kan ka'e nyaata nyaattuu dhiigdi ol deebi'a waan ta'eef dhiigdi immoo ishii barbaachisa kan jedhamu mucaan kun dhuftee natti himatte sheer godhaatii bakka hundumaa qaqqabsiisaa siniin jechuun barbaada. Sagalee obboleettii kanaa wajjin turtii gaarii siniin jenna. Gargaarsa keessan barbaanna. Guddi keessanii akka amantaa keessanitti akka kadhataan bira dhaabbattanii akkasumas immoo obboleettiin keenya kuni mucaa dhalattuu Arsii Itayyaa ganda Boroo Leencaati. Obboleettiin kuni Dubaay keessatti dhukkuba guddaatiin qabamtee jirti. Ammatti hospitaala keessa jirti jechuudha. Baay'ee tokko gargaarsa keessan nu barbaachisaa. Obboleettiin kun baay'ee rakkattuudha. Haadhas abbaas hin qabdu. Fira ishee gargaaru tokkollee hin qabdu. Dhukkubni kun yeroo biyya turte waggaa 4 dura akkuma kanaasitti waggaa 3 dhukkubuma kana dandamachaa hojii gola arabaa kana injifachaa utuma jirtu amma immoo humna ishee caalee wanta ishee mo'atee jiruufi nutis immoo hanga dandeenye gargaarree humna keenya ol ta'e waan ta'eef adaraa keessan yaa sabaa, adaraa Oromummaa, adaraa Waaqa itti amantanii Rabbii itti amantanii jirtaniif jecha obboleettii kana akka nu gargaartanii akka bira nuuf dhaabattanii akka lubbuu ishee nuuf baraartanii siniin jenna. Gaafa duunee waliif bo'uun faayidaa hin qabu otoo jiru immoo haa gargaaru. Obboleettiin kun nama fira tokkollee hin qabnedha. Adaraa Oromummaa, adaraa Waaqa itti amantanii Rabbii itti amantanii jirtaniif jecha obboleettii kana akka nu gargaartanii akka bira nuuf dhaabattanii akka lubbuu ishee nuuf baraartanii siniin jenna. Gaafa duunee waliif bo'uun faayidaa hin qabu otoo jiru immoo haa gargaaru. Obboleettiin kun nama fira tokkollee hin qabnedha.
ammatti hospitaala jirti. Hospitaala isheen jirtu lookeeshinii akkuma kanaallee nan qabaa. Namoota bira jiranillee lakkoofsa isaanillee isiniifan dheeraa. Akkuma kana karaa akkaawuntiis ta'ee akkuma kana karaa IDs ta'ee karaa kamiyyuu akkasiin deeggartanii fi nasiniif ergaa adaraa keessanii bukkee dhaabadhaa isiniin jennaan nu argatti lubbuun ishee ba'uuf jira. Akkuma kanaas immoo obboleettiin kun United Arab Emirates keessaatii Shaarjaa keessaa bakka hospitaala Kuwait eeggatta kan isheen galtee ambulaansiitiin dhufanii manatti dadhabbii kennaan fuudhanii achiitii booda immoo dhiigan qabdu inni bitamuu qabaa jedhan jennaanii achumatti bilikoosii hanga danda'ame kennisiisnee fi gara manaatti deebiin isaan hospitaala baasuu hin dandeenye waan ta'eef gatii guddaa inshuraansii 2,000 gatii dhiiga 850 walumaa galatti akka Imaaraatitti waan isaan gaafatan gara 10,000 olidha jechuudha. Mucaan kun haala turtii guyyaa 2-3 gidduutti gargaarsan argattu taanaan tajaajila gaariin argattu taanaan lubbuun ishee akka darbu himamee jira jechuudha. Kunuunsi dooktorummaattiyyuu bitaa galee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bitaatti galeera baay'ee irra tureera. Turtiiwwan gaa'eeraa kan irra ture jechuudha. Wal'aansoma wal qabaa illee turteetu amma bo'atee jechuudha baay'ee tokko. Amma isheen hospitaala Kuwait sana keessaatti riiferii gara Al-Qasim Women's and Children Hospital kan jedhamu Shaarjaa kana keessaatti achitti riiferii barreessaniif jechuudha eeggaddaa. Riiferii sana booda immoo har'ammoo achi keessa otoo jirtuuti kaleessa deebisanii achi keessa gashanii achi keessaa ammoo sabbuurii kana immoo 3,000 harkatti kaashi qabatanii akka isaan gara hospitaala Kuwait sanatti deebi'anii dooktorri diiramaa akka isaanitti himee laaf eeranii jiru jechuudha. Kan bira jiru obboleettii amma ID ishee asirratti argame kanadha. Isheetu wajjiniin rakkachaa jira. Obboleettiin kun waraqata mataa ishee hojjechiifattee jirti. Akkuma kana madaamii biraa hojjetti madaamii ishee ammatti malee hin jirtu. Kanaaf bakka madaamiin illee waggaa dheeraa gargaarte waan dadhabdeef amma humna ishee ol waan ta'eef hin mateeti jettee gadhiiste.